Akkam jirtu ijoollee nagaa jirtu kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torban torbaaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin qindaa'ee kan isiniif dhiyaatudha. Qophii sirna gadaa torbee darbeetiin waa'ee haaromsa sirna gadaa fi heeraa fi seera murtii ilaallee turre. Qophii sirna gadaa darbe keessatti maddi walaabuu lafa Oromoon sirna gadaa itti haaromfatee fi seerota bilisummaa biyyattii itti lallabate ta'uusaa hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Ijoollee qophii sirna gadaa torbee kanaatiin waa'ee heeraa fi seera murtii gadaa akkasumas odaa roobaa jalatti turta'ee ture kutaa tokkoffaasaa isin biraan geenna. Hanga xumura qophii kanaatti naamusa gaariidhaan nu hordofaa jenna. Ashama ijoollee akkam jirtu? Nageenyi badhaadha? Jirtu? Kun qophii sirna gadaati. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin ammoo lafa heerri Oromoo eegatumamee booda odaalee shananiif asii raabsamaa ture. Odaa Diniq Roobaa yookaanis odaa roobaa jirra. Odaan roobaa godina Baalee Bahaa aanaa Gindhiir keessatti argama. Ardhaan tana ardaa jilaa odaa roobaa lafa heeraa fi seerri murtii jaarraa 11 keessa akkasumas haaromsa jaarraa 16ffaa keessa itti fufe keessa jirra. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin waan kanaan wal qabatu heera murtiitii fi waa'ee odaa kanaan wal qabatu isiniif dhiyeessina. Hanga xumuratti ayaataan naamusaan nu hordofaa jenna ijoollee. Ijoollee waa'ee heeraa fi seera murtii sirna gadaa dhageessanii beektu? Heera jechuun maal jechuudha? Seera jechuun hoo maal jechuudha? Waa'ee odaa roobaa hoo dhageessanii beektu? Odaan muka kabajaa muka guddaa sirna gadaa maqaan muka malee odaan mukaa mitii heera odaa roobaa kan madda walaabuuti. Heeraaf seera Oromoo dhageeffadhuu barii kennaa sirna gadaa heera hin qabne xurii. Ijoollee Oromoon jaarraa salgaffaa kaasee hanga jaarraa 11tti seeraa fi heera gadaa odaa roobatti tumatee yookiinis heeraa fi seera gadaa labsatee jaarraa 16ffaatti ammoo tokkummaa Oromootiin qaacceffate jedhama. Jaarraa 16ffaa keessa madda walaabuutti walgahee sirna gadaa haaromsee labsii seeraa fi heera odaa roobaa jalatti qaaccessee odaalee shananiifis raabse jedhama. Waa'ee heeraa fi seera murtii odaa roobaa jalatti haaromsamee fi labsamee kanarratti waajjira aadaa fi turizimii godina Baalee Bahaatti qorataan aadaa seenaa fi hambaalee obbo Abdul Maalik Abdii waan nutti himuu qabu dhageeffadhaa jenna. Ijoollee odaa roobaa heerota odaa roobaa jalatti uumaman baranna har'a. Odaa roobaa jechuun bakka sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixee irra ture gaaf tokkoomee miiloo waliigalaa itti murateedha. Keessattuu Oromoon Baarentuu Booranaa bakka kana seera isaanii tumatanii seerri isaanii asitti ititee mudhii cite Gujii Kontamoo Diiramuu Walloo Raayyaa Azaboo Boorana Sabboogoon Arsiisii Koomandoo Ituun Bannaa Franqalloon hunduu seera isaanii asitti ititee mudhii cite. Yaa ijoollee seerota asitti tumamee ititee keessa mudhii cite keessa keeyyata gurguddaa keeyyata 7509 odama roobatti ititee mudhii cite. Keeyyata kana keessa heerri booroo jira. Heerri booroo shanan afaan aadaa lafaa fi ittiin bulmaata suni shanan heera booroo jedhama. Heerri booroo ammoo maalxaa qota gora guma
shaffee jedhee akkasitti fufa. Maalxaa jechuun dargaggeessa seera safuu isaa gadhiise ijoollee daa'ima lafaa ka'anii aadaa Oromoo dhiisanii gara biraa deeman 8 tumu jechuudha. Inni kun heera gooroo jedhama. Seerota akka suuftuu bosonaa dhaga'i, qabanxiixxu dhaga'i, dhawan dhiigdu dhaga'i jedhee tume. Wantoota akka lafarra loohuu, akka jawwee, akka buutii, akka xuxii, akka mixii, akka raachaa isaan kun hundinuyyuu seera Oromoon tumteen qooda qabu jechuudha. Isaan kana naanniga Oromoon gaaf eela gammoojjii bishaan obaafatee galu galgala naanniga bishaanii guutee biraa deema. Eela ta'uu waan hin dandeenyeef bineensi lafarra yaa'u kun isaaniifis seera kana katume ummanni akka achirratti bishaan guutee biraa deemu godheef. Maali jennaan kan deemuu hin dandeenye jaarsi galgala deemu akaakulleen jabanaa isaa qabatee bishaan achii fudhatee deema. Bineensi halkan deemulleen dhugee tara. Oromoon ummata safuu hooda wayyooma qabuu fi ummata sirna gadaa uumaa ganamaa amma addunyaan ittiin badhaate kana ummata ittiin tumee seera ganamaa kana tumatee ittiin bulaa turedha. Ijoollee mee gara barnoota keenya itti aanutti yoo dabarru Oromoon waa hedduu dhagaaf jedhu Oromoo waa lama qofaa waan ufii jedha yaa ijoollee. Wanni lamaan inni waan ufii jedhuuni waa lama qofaa waan ufii jedha. Niitiin waan ufii hin jedhu ijoollee Oromoon. Ilma dhalee waan ufii hin jedhu ijoollee Oromoon. Qabeen horateellee waan ufii hin jedhu ijoollee Oromoon. Maalidhaan waan ufii jedha? Sirna gadaatii fi lafa qofaa waan ufii jedha. Nama lafa qabutu lafee qaba. Nama sirna qabutu niitii qaba, ilma qaba, qabeenya qaba, waan hunda qaba. Heerota reef nu jennu san maraa qaba jechuudha. Kanaaf Oromoo waa lamaan kanaan waan ufii jedha ijoollee Oromoon. Nutis maal jennare? Waan lama kana qofaan waan ufii jedha. Har'a gaammeen dhaabbatee bakka kanatti dhufee kana barsiisuu qa'ee hunda basaqa hunda deemee gaafa waan ciise barbaadu sirna ciise barbaadu halangee ciise barbaadee kaasu waan ufii kana deebifachuu keessaa takka jennee jalqabnee jirra ijoollee Oromoon. Baga gammanne ijoollee, baga waliin gammadne. Uleen abbaa gadaa keenya kuni gubbaan isii gara olitti dhaddacha jedhama. Asii achi ho'ita dhufnu gara olii sanitti achi ol waaqatu jira. Dhaddacha mootii, dhaddacha bantii shanan, mirga dubartiif daa'immanii, bal'inna sabaa, bal'inna lafaa, nama lafa qabutu lafee qaba, qubaan hin bullu lubaan bullaa, miiloon odaa roobatti dhaabbattee jetti. Asitee kanatti uleen abbaa gadaas yaa ijoollee wanni Oromoon qabatee deemu cufti isaayyuu seera odaa roobatti ganama gaafa ititee asitti citu tumatanii asirraa galatan. Dhibii tokkoon asin murattee fidantuu goorotti hin galatte Oromoon. Odaan waliigala caffee Oromooti. Paarlamaana Oromoo guddaa waliigala sirni guutuun Oromoo itti dabarfamu. Bakka sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixeerra kun gaaf tokkoomee miiloo waliigalaa muratu kana jechuudha. Galma waliigalaati. Itti aanee isatti aanee dhaddachatu jira. Dhaddachatti aanee bahima jira. Bahimatti aanee basaqa dameedhaan jira. Achirraan mirga dubartii daa'immanii hanga gandatti gadi bu'a. Caasalee sirni gadaa uuman qabu keessaa odarraa kaasee dhaddacharraa kaasee sadarkaa shanan isaa kana keessa darbee miiloo waliigalaa murata. Miiloo jechuun sirna ittiin bulmaanni Oromoon ittiin bullu achitee sanitti ititee akka mudhii citu tumata jechuudha. Ijoollee Oromoon gaafa waliigala seera isaa tumatu gaafa dubbiin jabaate, ka dubbiin Oromootti jabaate akka sirni hin banne gaaf godhan waa sadi asitti walgaanii dhaammatan. Maal dhaammatan ijoollee? Waa sadi dhaammatan. Halkan seerri asitti gaaf lallabamu sirni barreeffamaan tulle ijoollee har'a gaammeen dhufee sin barsiisu sirna barreeffamaa gaafas maanguddoo argaaf dhageettirraa funaanamet isin bira gahe. Isin ammoo barreessa dhaloonni kun dhaame. Dhaloota gaafas jedhame keessaa nuti isin ijoollee carraa argattan. Waa sadi dhaaman. Sirna gadaa san keessa dikeetti dhiifadhaa. Yeroo itti eeggadhaa ilmatti guddifadhaa jedhanii walii dhaaman. Dikeetti dhiifadhaa jechuun maanguddoo namoonni tuquun ajjeesuun miidhuu isaan biraa taa'u. Ilmatti guddifadhaa jechuun isaan jalatti ilmi haa guddatu. Yeroo itti eeggadhaa jechuun yeroon kun har'aan dhufaa jechuudha. Ilmi itti dhiifatanii har'a guddatee isiniin gahe isinii jechuudha. Sirna gadaa bakka sadeen kana dhaammatanii gaafa addaan deeman akka hin banne godhanii jechuudha. Ijoollee
sirna gadaa gaafas asitti akka hin banne dhaammatan keessattuu wantoota jajjaboo Oromoon dhaloota fi gara dhalootatti akka darbu godhe keessaa sirna gadaa uumaa ganamaati jechuudha. Dhageeffattanii ijoollee gaariidha. Ijoollee heera jechuun seeraa oliiti. Seerri ammoo waan ilmi namaa walgahee murteeffate yookaanis ittiin buluudhaaf kaawwate jechuudha. Ijoollee bara 1420 hanga 1522tti haaromsi sirna gadaa madda walaabuu fi odaa roobatti adeemsifamaa ture. Heerri akkamiin haaromsame? Seerri akkamiin tumame? Waa'ee heeraa fi seera murtii odaa roobaa kanarratti waan hayyuu gadaa fi abbaa caffee gadaa Arsii caayaa odaa roobaa obbo Umar Muhammad waan himan qabu kanas dhageeffadhaa. Maarree heerri madda walaabuu ka jedhamu seerri odaa roobaa ka jedhamu jaarraa saglaffaa keessa bara dhamaatii Oromoo gadaa fugug jenne ka gadaan fuggisoo taate gadaa aada geddaa jenne ka aadaan geeddaramne dura ayyaantuu shanantu Oromiyaa irraa odaa roobatti godaan. Seerri odaa roobatti tumamu san kadhaddachoota ka qoma hayyuu keessa bule ka dirra hayyicharra bule qaalluu ayyaantuu walitti dhufee warri qaalloo mi'aan qolchee yookaan dabarfadhe ayyaantuu shananitti kenne achitti tumamee jaarraa saglaffarraa kaasee haga jaarraa 16ffatti odaa roobaa taa'e seerri. Eebbaaf jaarraa 16ffaa Oromoon bade ititee Oromoon dhama'e galee Oromoon uf wallaaleef beekee walitti dachee bantii shanan yaa'aa godhatee eebbaaf torbaan qaalluu Oromoo ta walaabuu qubatte irratti seera odaa roobatiin dhaqate achitti ol kaa'ate ka waan irratti achitti itti guuttatte dirbabaan dhufee guutuu godhate dhibii tokko jedhee muraaf walaabutti eebbifate. Walaabu seerritti eebbifame odaa roobaatti lallabame. Tumaan dhaddachoota illee achitti haara'uunfame. Akka kanaan mure. Dhageeffattanii ijoollee baay'ee gaariidha. Qophii sirna gadaa waa'ee heeraa fi seera murtii odaa roobaa irratti xiyyeeffatu kan torbee kanaa kanumaan xumurra. Torban qophii sirna gadaa heeraa fi seera murtii odaa roobaa kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaanna. Hammasitti chaanaalii OBN gaammee daawwadhaa jechaa nagayatti jenna.